biyya Oromoon keessatti kabajan arganne keessatti biyya qabne jennee abdii wayii hin qabne. Biyya Oromoon sirna gadaa hafee addunyaa fakkeenya ta'e keessa mootii bade. Uummanni Oromoo haqatuun galfaminiin malee Itoophiyaa guutuun kan Oromooti. Itoophiyaa guutuun kan uummata Oromooti. Fedhu keessaa deema. Sararratti itti fottoqa. Fedhu immoo akka bineetti bulchee jiraata. Dhugaa walitti mula. Sabaaf sablammoonni afaan kana dhageessanus dhugaa ofitti hima. Biyya Oromoon kabajaa hin arganne keessatti sabaaf sablammiinis abdii wayii qabaatiin. Obboleesso sabaaf sablammootaan faana ibsanni kenne maali? Kaan mukarraa buufne, kaan tabbarraa buufne, kaan iddoo kanaatii buufne jedhanii anaasaa bahee jechuun waan ta'e hin beektaa? Sabati xiqqoo isii kanaa jedhan si tuffatanii jechuudha. Uummanni kun deebi'ee biyya bulchu kun akka jedhamu Oromoodhaa Itoophiyaa keessa jiru. Oromoon akkasuma lafarraa daguugamee baduu wayya. Kanaaf dhugaa jirtu kana booddee Oromaaraa, Jinnibaaraa, Jinkaabaraa kana booddee noomooro hin jiru kana booddee jechuudha. Ragaa qabatamaa wajjin isinitti himaa jira. Abbaan jiraa abbaa keenyaaf haadha keenyarraa armaaf harka muree ilmoon jiraa zamachaa abbaa keenyaa duula abbaa keenyaa sana deebifne jedhee morma muree dhaloota kanarraa morma mureeti fudhatee galee mukatti kaa'e. Mormi sun deebi'eera. Deebi'uun qabu. Amma immoo erga walloon nagaa Oromiyaa keessa nagaan akka inni galee hin baane gochuudha. Yeroo xiqqee godhee dhaqee walloo kee kabachiisa. Biraa deebi'uu osoo hin taane guusoo wada walloo imalli gara wallooti. Oromoon kutaa 11 waan qabuun uummata Oromoo akkuma naannoo Tigraay xaafii boqqolloo buna shunkurtii qullubbii fe'ee geessaa ture naannoo walloo eenyummaa jaraatiin dhumaa jiran Oromoon kutaan 11 warri biyya keessaa waan qabu akkuma Tigraay naannoo biraatti fe'ee geessaa ture uummata wallooti fe'ee geessuudha. Maal arga? Akka uummanni wallootti naannoftee karaatti cuftee jirtu arga. Sana booddee isinitti bu'an yoo itti bu'ame malee yoo sitti bu'ame malee madaan walloo siin galu. Walloo hadda biyya baasaa keessaa Finfinnee dhaquudhaaf biyya baasaa dhaquudhaaf Finfinnee dhaquudhaaf birrii 50 kabalaa jiru. Oromoo obboleessa keenya Ahmadii dheengadda birrii miliyoona 2,500 walitti qabne sana walloo irraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf karaa dhabe. Oromiyaadhuma keessa ta'e Oromoon karaa dhabe. Oromoon itti guugamee jira kanadha. Wanni ta'e wayii itti guugamee jira. Akka inni dhugaan argine. Haga walloon nagaa argatutti eenyuun Oromiyaa keessatti nagaan argatu. Qeerroon kanarratti hojjechuu akka qabu hundi keessa mana banadhaa labsaa obbolaa keessanitti hima. Wanna tasii bineensa hammattee guyyaa sitti nagadataa oolee nu nagaadha. Ati zaranyaa miti siin jechuu malee wanti siin gootu tokkittiin hin jiru. Nuyi jettu kalaas kana booddee. Ati buna itti gurguraaf irraa bitaa oolta. Lafatti gurguraaf irraa bitaa oolta. Lafa kaleessa sisaame sumatti gurguratee maallaqa baankiidhaan ergee hidhachiisee uummata kee biciisaadhaan si kolfa. Nu keessa taa'ee nagadataa halkan uummata hidhachiisaa jira. Kana quba qabaachuu qabdu. Kanaaf haga imalli gara wallootti deemuu qabna. Amma immoo uummata walloo gargaaruudhaaf Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa eegaa ture. Yaada koo isinii gabaabsee olan siin gachaa ergadha. Nasa. Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa eegaa ture. Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa hegeree irratti namni maqaa koo waamin jedhee birrii 100 ergee jedhan malee hegeree irratti gargaaraa hin jenne. An keessaan dubbiseen jira yoonaa deebisaniif. Isinis akkuma dhiyaatanutti nu dubbisa. Hegeree jedhanii nuuf maxxansan. Haga akkaawuntii Ustaad Raayyaan nu maxxansanutti immoo hin teenyu. Akkuma jarri giiftiin funaanaa jiranu giiftiinis funaannannee akkuma Ibraa Bariisoo waliin barreen gaddaa yoo yaadattan ta'e uummata Booranaatiif. Karaa Ustaad Raayyaa Abbaa Macaatiin akkaawuntii namaa nuu kennanii irratti walitti qabnee geessifne kunoo ijoolleen jajjabni jara akka Jamaal Godii Ibraa Bariisoo nama hedduu jira. Kan Oromoon beektu kan kanaan dura gargaarsatti hirmaata. Ol galaa nuuf filadhaati. Kaashaabbii Zeelii gara giiftiitii fi akkuma ijoollee Kuweet rabbi jalarraa jaallatu wal gahanii maallaqa walitti qabataa jiran
maallaqa walitti qabanne yoo eegne rakkoo qabaa. Ustaaz Raayyaan maxxansuu eeguurra akkuma walitti dhiyaannu yoo illee nama amanuu dhiibne nama shan nama kudhaniin anamma warra miidiyaa jala kana salaa maal fidaa $100 jedhee yoo irraa